Ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana barnoota afaan Oromoo keessaa kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota afaan Oromoo jabaataaf laafaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Garaagarummaa jechoota jabaataa fi garaagarummaa jechoota laafaa gidduu jiru adda baaseen har'a garaagarummaa sanan isinitti himaa jechuudha. Isa kanaaf namoonni maatii keenya hin taane sabiskiraayib, sheer, foloo gochuudhaan koottaa maatii keenya taasisan jenna. Namoonni immoo biyya keessaa biyya alaa teessanii sababa rakkina maatiif sababoota rakkina qabeenyaaf namoonni barnoota afaan Oromoo hin baratin haftan qubeerraa kaasnee isin barsiisuu dandeenya waan ta'eef hanga isin barreessitanitti isin barsiisna. Isa kanaaf koottaatii bifa gaariidhaan baradhaa isin jennaa. Karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii, karaa bootimii barachuu ni dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii irratti argamu kanaan nu bilbiluu hin dagatinaa. Akkuma dura isinii kaase jechoota garaagarummaa jechoota jabaataa fi garaagarummaa jechoota laafaa kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Fakkeenyaaf addanatti gaafa ilaallu jechi tokko kan inni jabaachuu danda'u yoo qubeen dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee walitti aanee dhufe jabaateera jenna. Jechi tokko immoo kan inni laafuu danda'u yoo qubeen dubbifamaa gosa tokko ta'edha kan inni laafuu danda'u jechuudha. Kanaaf jechumti tokko gaafa jabaatuu fi gaafa laafuu garaagarummaatu isaan gidduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asitti gaafa ilaallu fayyummaa jedha. Fayyummaa gaafa jedhu yaa fi maan jabaatee jira. Fayyummaa jedha. Fayyummaa kan jedhu kuni gaafa asitti dhufee immoo laafaa ta'u maal jedhaa? Fayyumaa jedha laala. Fayyumaa. Kanaaf fayyummaa jechuu fi fayyumaa jechuun garaagara qabaa jechuudha. Eessarratti? Arraba keenya irratti yookaan hiika isaa irratti jechuudha. As gara lammaffaatti gaafa deebinu kallattii jedha. Inni jabaataan isaa kallattii gaafa jedhu laa irratti jabaateera, taa irratti jabaateera. Kallattii jedha. Asitti immoo maal jedhaa? Kalatii jedha. Kalatii. Kallattii jechuu fi kalatii jechuun hiika garaagaraa qabaa jechuudha. Arraba keenya irrattis adda addadha. Fakkeenyaaf asitti sadaffaa irratti yaaddoo jedha. Yaaddoo. Yaaddoo gaafa jedhu jabaataadha. Asitti immoo laafaan isaa maal jedhaa? Yaadoo jedha. Yaadoo. Isa kana. Amma namoonni tokko gaafa ilaaltanii qalloo jennee barreessina jedhanii qalloo jennee barreessina jedhanii maal jedhu? Qaloo jedhu. Laala. Qaloo jechuun qalloo gaafa jedhu hiika sirrii isaati. Jabaatee jira. Qalloo gaafa jedhu. Qaloo gaafa jedhu immoo hiika sirrii kan hin taane laafee jira laala. Qalloo jenna jettanii qaloo jedhu. Dubartii qalloo jenna jettanii maal jedhu? Dubartii qaloo jedhu. Kana jechuun hiika isaa badee jira jechuudha. Isa kanarratti deebi'ee uummata jedha. Uummata gaafa jedhu asitti uummata jedha. Asitti gaafa laafu immoo maal jedha? Uummata jedha. Uummata. Uummata jechuu fi uummata jechuun garaagarummaa qaba jechuudha. Sattaantu gaafa dabarrus jechoonni jabaataaf laafaan wal keessa jiru jechuudha. Isa kanaaf garaagarummaa isaa adda baasnee hubachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf asitti guddate jedha laala. Guddate gaafa jedhu jabaatee jira. Asitti immoo gudate jedha. Gudate. Jabbiloota. Jabiloota. Guyyoota. Guyyoota. Lallaba. Lalaba. Jedhaa jechuudha. Yaadattuu. Yaadatuu. Yaadannoo. Yaadanoo. Dagatte. Dagate. Boqonnaa. Boqonaa. Yaadatte. Yaadate. Kanadhaa hiika garaagaraa qabaachuudha. Egaa hordoftoota daandii barnootaa hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.